hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo viidiyoo tana kara chaanala yuutuubiitiinis galiin isiniif dhiisa akkasumas kara chaanala tiktookaa Nasruu Abboojiitiinis isiniif hin gadhiisa ammaayis gama feesbuukaatiinis akkasuma jechuukooti. Taarraatuni dhimma biizinasii of keessaa hin qabdu, dhimma dalagaa biizinasii of keessaa hin qabdu, dhimma waan biraati jechuukooti. Kanaaf dhimmi sunis tokko dhimma nama haasa'ee hin beeku, har'ammoo irraa haasa'uuf hin barbaade. Haasuun itti jedharraatis dhimma Ustaaz Mahammad Bayaanii fi dhimma Siistar Booniyyee ta'a jechuudha. Aadde Booniyyeen carraa kana fayyadamuudhaan immoo wannan jechuudha barbaadu. Ani saayikoolojistii yookaan ogeessa xiinsammuu miti. Taatus garuu maybe inni beena hedduun keenya jaalala kana keessa laaqamaa turre laayinis turre hedduu keessa dabaree as geenye dhalalamaa ta'e dhalalamaa miti wanti lubbu qabeeyyii ta'e I don't know kan jaalalan beekne hin jiran hin fakkaatu. Haa ta'u garuu wantoota addunyaa kanarratti rabbiin uume keessa immoo qaaliin ilma namaati. Ilmi namaa qaaliin kun immoo jaalala kennuu beeka, jaalala fudhachuus beeka. Jaalalli amalumaanuu kennanii fudhachuudha jechuudha. Kanaaf dhimmi Ustaaz Boonii Ustaaz Mahammad Bayaan Sooli and Sister Boonii kuni namoonni hedduu walirraa fudhanii ifataaru miidiyaa isaaniiti. Ani garuu for the first time yeroo jalqabaatiif dhimma tana qabadhee ba'e. Kabajamaaf jaalatamaa obboleessa kiyya Mahammad Bayaan Ustaaz Mahammad Bayaan yookaan Sheekh Mahammad Bayaan akkasuma immoo obboleessa kiyya qaalii akkamati nageenyi rabbi bal'oo guddoon sun bakkuma jirtuu fi lafuma jirtutti si haadha qabdu tun dhaamsatii yetan yeroo hunda gama chaanaala yuutuubii kiyyaatiin dabartuudha. Amma immoo har'asiif waan tana dubbachuu jira. I think sagalee wayii reeftan dhagee garuu guyyaa tokko dura na fakkaata sagaleen kun guyyaa tokko guyyaa lama dura ta'uu ni mala. Ani dubartiitti garaan jabaadhu waa'ee isin jedhuuni isinillee waan jedhinaanii garuu ani waa'ee jaalalaa kanaan baay'ee tokko cinqamu jira mataan dhukkuu jira ummaatiyyallee ummaan tiyyees na wajjin dhukkubsatu jirti. Obboleessa kiyya ati bar hargeedhame hargeen bar biyya jaalalaati. Biyya jaalaltummaanuu maal akka taatetti itti bee jechuun jaalalummaanuu jaalala wantummaan silaa jaalala jedhamtuun hargee keessa biqilte jechuun biyyatti danda'amu warra. Biyya dhalaa ati jaalatte takka gaafa ati nikaa hidhachuudha deemtu waan akkanaatiif dhufe akkasi namoota akka lama sadii afur taateetu waan deemte intala teessan jaalate mucaan kun waan akkanaati akkasi gayyaama taa'ee boosi nama kana ni beekta ni beeka yookaan hin beeku ni jaaladhe ni fuudha jaa siitaa naa ta'a lakkinaan ta'e bar biyya akkanaati. Biyya cinqii fi maali dararaa gara siin dhaqii gara naan bayi eenyuun fidi maali fidi birdilibsii 20 fidi birdilibsii 30 fidi maali fidi daa'ima fidi dhadhaa fidi cinqaan qabne warra. Ammaayis biyya alimaniiti yoo ammaayis biyya goototaati ammaayis biyya dhalaan babbareenis akkasumatti rabbiin keessa kaa'e. Karaan jannata nama geessu karaa durba shabattee ittiin qofa daddafii kansel godhu waan achirra jetteef xiqqashuu jaalalli sun si gaaga'u jirteen fakkaata. Hafi jalaa buleessa kiyya. Maybe kanaan duratti jaalattee beekuu dhabuu dandeessa. Waan jaalattee hin beekneef yeroo jalqabaatiif nama jaalatte tokko isoo qaamanoo waliin argin isoo dhandhama jaalalaa waliin hin dabarsin gaafa adda ba'uu wayii dhuftu sitti dhufaachuu danda'a. Garuu gad dhaabbadhu tasgabbaa'e. Addunyaa irratti wantoonni ulfaatan hedduu jiraani. Ati alima jaba beekaadha. Waa hedduu beektaalleedha. Tarkaanfiiwwan silaa akkaan ulfaataa ta'an barra. Wantoonni sila nama suukaneessa waan akka du'aa fa'aa jiraame agartee azaaba yaadachuu fa'aa jiraame waan baay'ee wanni ati hubachuu qabdu beekuu qabdu numa beektaa ugaa soo dhimma dhalaa takkaatiif jettee obboleessa kiyya kabajama aalima islaamummaa diina hamma gahu kana baadhattee hin corroqin bakka geessu hundaa wallahi that's great shame. Eeyyatti onnees cabuu dandeessi jaalattee dhabdee waan ta'eef jechuudha. Hafi jala aslan
rabbiin waan nuti barbaannu waan nuti feenu tokko kan nu dhorgatuuf waan ati barbaadde san kasi jala hanqisuuf yookaan waan san si aanjessuu dhabuuf waan nu jibbuuf miti yookaan nu miidhuu barbaade miti rabbiin nu miidhuu rahmaa itti najamu garuu kasan caalu bakka sii buusuuf obsa kan kee ilaaluuf ta'a akkasitti walaaltee maas fakkaata ndaafuu ati mucattii amma tana geettu ati tana hin cinqamiin kaaboo kanaaf san jettee amma wallaahi iskeelii ka gadi mooseen obboleessa kee obboleessa kee yaati du'aayii waan akka kadhatan si beekan yaa rabbi allah yaa harka jala qaba namma ga wanti badarbe tokko illee waa'ee si akkana viidiyoo wayii bayyansan viidiyoo sanii sin agarree arguu sin fedhu waan sanillee irraa dubbachuu hin fedhu arginillee waan ta'eef garuu akka dhageettitti immoo si dabbara hin dabbara baxaamitti siinuu hin maltu iyyuu simaanuu hin maltu sin madaaltu kanaaf obboleessa kiyya zim jetteen booyini rabbiin habiibii ila ta'u fi isaati jaallatte agartee ta keessaa ala isiillee xahaarsee rabbii hangammaatti harkaa qabu 00 የትም ያልተነዳ ዝም ብሎ በየቦታው የተንከባለለ ምናምን አይደለም አቢቢ 00 የትም ያልተነዳ ከቦዳት ላይ ኦቶሲኑ ሲብራ ከዱፍቱ ሲበራ ሼካሮ በኪው ጀቹን ማካቹን ከሆነ ምን እንዳ ሲቢት ሆይ ሆይ ያከን ኡይነቱ ማኑ ደብተ ሶ ተመሪን ደም ሲቢት ላይ ሲሞ ባፍተ ፔፕሲ ኦፊ ኬቲ ቢት ላይ ሆነ ስፕራይት ኦፊ ቢት ላይ ሆማ ኬቲ ትንዱ ለላ ከይሰረብ ሲያገን ቦሌሰየ የትም ያልተነካካ ከትጥቂ ተቆራ ብሊሰተ 00 kan esa yun ofamin kazin tile bakwar gangalate kilometer isa deeme kan namante bolisai kanaf tasgabai rabbina armana salihatati hada mana qajeltu daima tiqasho tasi guddifattu suntan taati si guddifattu taati isi kunste guddifattu zim jette kan man tawazagabin ulen awazagabin imboy media da wallahi obsi اسمه بي ايرو تو تو نموني غير ميديا كانان فاولي ويوجتاني بكمان ولي غلاني تمان اسم فاولي ويوجتا والبوتشا والجيسا انه فمسو فيمسو ربي برتي هي كان كو فمسو يوتيوب في تيك توك كفرت سفيد سونو حفر صرف فولورز سبسكرايبر غود دفتشو كفاف nothing without that منم مسني قال تو انت كون هي تو كمومتي كناف بليز والله تقول لك وإذا كان كي أرجع ليه أكجاري تنسي بيسو برباد أبو ليس كي يقالي حفي جلا سنفيدو خلاص الله كان عنده وامي كتاتي فريسي في تشيفتي جلا تسقبوفتي اتديبتي مال جتي والفتاني يعني كيني قول أمي مرحبا تبور ديبتي فتو فربا فتي يربرا وجين فيديو ركاسي بيسي برجع عالم الدنيا خير جوتون أرجع نم هندو جل هير جل سالفته هايا سنوا في أماي ديفا مغافته مرحبا يسينو ديفا مغافته أتلي ركون أبو جتتو بيجي اللي أجني جالته وانقوم إيه ديساني أما اللي أسدي بيته مو يون نجار إتشتين جرو دو بيسي ترات باكراوند رهجو إتشتي كوكو دانجراتشوني مالا إنتلينا مبرا نمبر كوجين جراتشو كواتشوني مالا أتفيا لسريفو لفا دفاتا أما يسنا مربيتي نمدين ربي أركار أبو أتنا مدين ربي أركار أبو تاتي nama gartee olii gad deemee waan garaagaraa dalaguu miti kanaaf obboleessi kiyya ati qulqulluu taanaan rabbiin qulqulluu akka ta'eeti saalihaa akka ta'eeti wallaahi wabillaahi tol jettee silaa lufuu qaanfattu abbu ta kabaja addaa tana siif qabdu ta islaamummaan galtee ta diin galteef ta aalimatti heerumuu jechuun maal akka ta'e isaa galte isiidha galteef hoyi wala dansaaliyaa ta siideettu abbu ta ilmaan siif isiillee caalaan daran siideessu تسبب يسين ست رفوتين بركان دنيا اللي بركان علم اللي بركان علم اللي منا كيسينتو هرار أفشينكين دللا كان كيسا أهلي فيت أتيتي كيسا بو يسين رفقات تسبب يسين بركان دنيا آخرة نيمان دنيا آخرة بوتون يسين برتين كوبات تسبب يسين دنيا اللي علم اللي واني هندو عمر اللي هندو بركات تنقلتا أكايس الرب سياكين وبوليسكي زم جت أكرمان وبقى even if فوتته منات تنقلته تو يسينو سيفود ألته سيفود يسيتو أو تو يسين كولنتان هذا برا تنيجي جيسيتا أي
يا رب عمري الأولى سجامي من معكم عمري الأولى شو يجون برا وقان كان ينسقل تام جو وكان يبقى جو يبقى شنجو متي برا عمري سوم بركة كبار شو رجال عمري بركة كبار شو يجون مو أكمل أتي يسستي الحمد لله طبعا أتقبل تسوي شكرت جرات كبار شو هذا مناطق دي وجه إنك في نتكرر هو الفتح والتكتك إنجرات شو أبوه بس أنتم عمري بركات كبيني في تكبات تجارو تيسير إيمانك يسأل في الشيطان يا بتوي قافت هذا سيجوباتهم شجار حال قال سنجان شجاران كرمات سنجان في تدي بيوي يقول أتير تبقى أتي قرصو في مالي في وانغو جودو كيت في قرصو مالي نياتين فان سنجان سبب هذا منا بارم تقبل شو كتير هذا منا ساري هاي قبض كيتاس نياتة قرصو نياتة قومناس نياتة مجرات أتي فتا أتي كان أفو طبعا مرام بركاس يقول سر ربي سياهي رب لزخيه أكرم زم جت تدري وين سبب كده إنما الرب سود عليهم إيش اسم بيك وانت يقولون إيش بيك كل بعض وقر وان نشير أودي فما جركون كعالم نقولون أجا يكون والله كأنجدا سينو مالتو واصلا سمانو يوم مالتو كان أف بوليسكي أستاذ ماما بيان I think channel YouTube نكابدوته إن بيك وان نشر رابيكم كابو تيك توك كان كين كابو يوتيوب كان كين كابو فيسبوك ما كيتو أبنم فولوس يقول يعني والله أعلم يعني هالكيس جوما يوم جو كان أف وان نسيت أمي وجراته please حفي جلا وفين إيرارسين إن بوين اللي بوجا بقى كم مال هذا تكون مصيبة ويسيبوته زنبلا تالكس والله وبالله